إذا ما قابل Caaltu giraama meeqanaa ta'u mee natti himte akka nama beektu tokkotti. Giraama 40 si haa ta'u. Qarshuma 600. gurguruuf deemti. Hundaa kamisa waan isiin jette godhe baay'isatti namatti hidhoo ba'e. Asii taakka Ilaa kan mormaa dhaggeeffatu lama warqii kan gurraa warqii sadi giraama harka 40. tokkoo Giraama 40. Waan biraa waan biraamoo uffata aadaa biyaas uffanni aadaa sunni birrii kuma 80 uffanni aadaa oromoo. uffata aadaa Yaa caammaan immoo birrii 10,000 yaa xiqqootu diraasasii qaba waan ta'eef caammaan kuma 10. Kuma 80 jettee haala gosa maalee tumu eenyumaa. keenya kan dooraadha sittiin gochuu dandamte. Kophee caamman meeqa jettee? Caammaan immoo kuma 10. Caamman aanaa si gargaara rakkoon qabu caammaa. Kuma 10. Caammaa Gosa akkamii jeenga? Irra namoota dheereessisu osoo mana kanatti deemtuu mana kaan sinee ittisanii. maaltu si keessa uffata? Adiidha baay'ee bareeda. Si jajjabsiti jee. Kabiraa re'een teeta duute sunillee osoo deebitee jiraatte waan kana hundumaa. Yaar Koi kabiraa immoo kan biraa immoo gaafa ana fuutu warra kiyyaa jabbilee tokkicha kennuudhaaf jabbilee gaafa siree jillatti tokkotti kennuudhaaf isiin immoo kumuma jaatama isiinis. Gaafa si fuudhu jabbilee meeqa kannaaf? Tokko kennaaf raada tokko kennaaf raada kennaaf kan Raada tokko raada torba tokko. tokko taatu naga ishii lamaan kan nuufi. Jaatama. Kuma jaatama. raada tokko. Kazammoo haadha kiyyaa dhibabii jalaan kan uffatamu haashii fi maxalaashii jedheeti walumaan qabu immoo birrii bakka walumaan qaba birrii kuma Natalaa kalara akkam kalara isii haaka. Oi gatii barra dura kalara buutuuf deebina. Kuma meeqa? bakka kashii walumaan gala kuma anishii walumaan gala kuma 70 ta'a. Kuma 70 hedduu rakkisu. Kuma Niin godhaa faadha. Haya. Kuma 70. Kazammoo abbaa kiyyaaf immoo yoo giddeetaa abbaa kiyyaa suufiidhaaf bullukkoo bituu qabdaa bullukkoodhaaf suufii bittaaf abbaa kiyyaa isaaf immoo yaa asaadas qarshuma kuma 70 bitata. Kuma 70. Waa xiqqoo kunillee. Nyaata kishee na wajji bittaa. Kabiraa Nyaata kishee na wajji bittaa. Haya. Aadaa kiyyaafis dhibabii tokkicha isaanii walitti kuma 8. isaan walitti meeqa? Kuma 8. Kuma 8. Ganda guutuu Kuma 8. kuma 30 ganda ishii zarmaanzanii bakka takkatti kuma 30 yoo nam 10 qabaattes kuma 30. Teenteneetiidha. Teenteneetiidha qabeenya hoyi. Maatii guutuu Teenteneetiidha. Araddaa guutuu hani deemboo anaan katabin araddaa guutuufin. yoo xiqqaate yoo Eessumaa fi aadaa bichaadha. Eessumaa fi Misoomam naa galabsi. yoo xiqqaate aadaa bichaadha. Aadaa Teenteneetiidha seeteessa.
Waa dura Kazammoo Ayyee oo bakka isuma kana bakka. Anaammoo qabeenya kee keessaa gaafa samaana yaa na birallee akkuma kana faafaa jedhu gaafa na fuuti biyaas anaammoo qabeenya kee keessaa makiina tokko mana tokko naaf harramuu qabda. makiina Makiina tokko mana tokko naaf harramuu qabda. bakar takka makiina dhuufuu makiina tun karre makiina qabsee kan inni makiina dhuufuu isaa tun beeku. dheedhee ooftu makiinaata ijoolleen itti taphattu tana taanti moo tanuma deemtu tana. Saban. Ini makiina ibu Ini takka mama. beri saya takka. Kadang makiinaadha qaama. Makiina ittiin deeman jedhuun beektu. Miilli sirra hin jiru. Kana garib makiina injiru harree malee injiru maa ganda isaanii. Inni waa fedhe san sa'a akka makiinatti duubatti waa fedhanii harla fara harkisanii wuljaanii gommaan lafarra deeman beekte san sa'a amman noo fedhe. Ay, ati maal barreessu jirta silaatila kana hunda biyyoon dhaabdeer jettuun ustee jechuu jette malee. No ano la hanga ammatti asuma hanga numan barreessa. Assaayimanti dalagu jirta. Walumaan qaba damma. Beekanii itti seenuun bareeda itti sanuu laa qalama gurraachalla. Black. Ayyee akkana godhiya. Waan booda irraan fattuu sammumaan tana itti guutu jeen bikkumatti irraa bita. Bikkuma goone edana ganda guututti jinaa fi warruu lagaatii fi tagaarallee walirra gurguramteeti inninis reetti jettus gurguree hunda kana hunda yoo godhuu danda'e tarii meebi yoo godhuu danda'e gisee mana galtan qullaa jechuudha qullaa baadoon baadoo. Okay. Reetti meeqa baasti? Dhibba ja'a. Dhibba ja'a. Wanti dhibba ja'a miti kun ja'an bitamu as keessa hin jiru. Baankii maalleenii niin qabu addunyaa rabbi naa kanne dhibba ja'a 80 qabu. Kuma afuran san lakkootaa beektee fayyaan qabdu kumni afur inshaa Allah wanuma takka siin godhu maal godha kumni afur iskiriptii kana iskiriptoo kana hambitu. Maaltu kumaa fureetoo irraa balleessine dhibba ja'a 80 jiran siin jee. Ola nama sanuu irraan fadde agartee ati tanteeti jimaa taacaroo qarshii 200 irraa bitattee guyyatti sanuu fixxee jirti. Taacaroo jettee wanni jeemboo dheera bitachuu jirra rafa jee dhibba. Dheeraa kan bitattaati bitti guddita. Maaliif beeyta dheerumsanoo akka itti qamaan hudduu jalaa jirtee qamaa turte warruu keessa gisee jirtu. Saabiree bira bitachuutti hin jiru jiru. Wayi duuba surree maallaqa kamiin bitattaati sun tujaara qofaa bitataa. Bitachuutti hin jira addunyaa rabbi naa kanne waa kana fixeetumaan naa dhufa waan baru dhufu maaltu bee. Ammaan tana harka keessa kaa'e qarshii meeqaa keessa kaa'e jira. Baas birrii kiisi keessa jiru. Kaameeraa irra qaqqabi. Wayi birri moolaa fidu. Mee Neerri. Na jirti Jiru janta. homtuu. mee Jantamni jirti ijaan agartaamee itti jettata. gatii qalama xiyyaatuun kafaltu kan inni nama ittiin barreessu. Dhaqan gabalani. Kophee waan barreeffamu. Toota adii dhaadhu jeena. Barreeffamaa jiru sana keessa. Eebini koo asamma waan barreeffamaa jiru sana keessa qamisuma kiyyaallee caamuma kiyyaallee naa bituu hin danda'u birrii nati qabu. Kan duraan siimee barreettiin isaa 600 ol hin baastu. Inni tasaati oorruu keessaa garaabaa akkana lakkaawwata jalaa kaafuusan maallaqa itti fakkaata waan gammoo gugurraatti isa. Jallaan takka isa guddisi soddomman. Guys, tap kopiin dinaa godhaa. Soddoma faanni jirtii barre waliin 8. Daabboo Amma fakkii silaa qabdu birrii 80.
yaa daabboo si bittee qulaala si bituu hin dandeessu laata? Daabboon goggogaa bichaa si bituu dandeessu. Konkolaataa jechuun ammoo killee jechuudha. Illee ni jirti amanaa yoo gurgurtiif jaartuuni. Ishi lukkuu qabdaa? Lukkuu meeqa qabda? Oo seefi koo galatan. Lukkuu 33 jira. Ahaa meeqa sii bitti ishi? Takka qarshii 80. Ayyaana jee walitti qabee har'aan tana magaalaan oolee gurguree fide. Baga gurguranne haasaa itti fayyadamna. Amma meeqa hafe? Ishi maal nyaanna re'uumuu qabeenyuma kana gaafu warra kiyyattis na yuusinii anaafis naan bitin gaafuma wal fuune maal nyaatta reeslaa toomtiin jiru naan jechaa ta'a. Marqa nyaata kaa boqqolloon kintaal jaappoolla jira siin jenne. Maali garaan naarurroo barbaadde moo isa akka garaan raammoo barbaadde? Indeen maala narra boqqolloo nyaata? Faranjii kai isaan fuudhu jira mootummaa hin fuudhu jira akkamsi goggodhasa marqaan ta'etti jirtu. Maalan marqaa liqii kana indeen nannalee ciisa seete moo? Itti dhaggeeffadha har'a maallaqa jira waan abaasu keessatti hunda kunuun ta'eeti. Walitti dha'iif waan isiin ijaabbisan. Bilbila kaalkuleetar godhe. Warqii giraama 40 qarshii 600. Mee fiti silkiisa. Aadaa 80. Koi silkii barbaadde taa'e. Gaddaabbaddooti jarjaraan eessatti itti hidhaataan. Galateen bareedduu kasiifillee kan gaarii. Guys, koppiliin kitaaba daawwatu. Yamma inni darbu. Kami maali uummata? Guys, na bira immoo fooloo na taasisaa warri mana sadii jirtan mana caaltuutis jecha fooloo na taasisaa. Ni maddu. Laayif goolii naa guutaa illee 40. Beekamota battan. Ittiin caalu. Kaataa godhaa na biraatti. Hayyee. Yoon isin moo isin lachuu walitti isin niqaa godha sheeka fidee ammumaan tan. Hisaabu jirta? Hayyee. Warqii giraama dahaba jechuudha. Dahaba. Giraama 40 qarshii 600. Tirippiliin baay'isa. Akkana ciquu jetti laa ililliin akka kan nuti muniiraati illee ni hanqii soomati. Hayyee. Neeqa koi mee obsaa koi 600 badde. Qoturee adda wallaalte 600. Lakki zeeroo santu heddummataa fi kennuu jira. Gifti gaalaarii guutuu jirtu. Deemte. Ililli cufu jirtan mee ililli meeqa hafe? Akkana alaa mee likkiidha. Ishii gaafadhu mee? Taasisuun dhufe. Kana daranii xiqqoo sadii daaddee biifuu miti. Ililli cuftanii jirtan gaas. Eessi meeqa nuti? 600 ta'u. Ida'uu 80. 80. Ida'uu 10. Ida'uu 10. Kun eenyu? Gaafa guyyaa ishii fuutuu raada qarshii 1000 meeqaan bitamti? Filaaworii firii shangaas namni gara firii godhan namni gara gara ililli firii godhan. Gaafa ishii geessitu horii bittaa sa'a wayii bitta. 60. Mammi Jaatamii. Dhiira taaptaaf godha. Ida'uu. namni biraa habba shan ililli shangaas. Abbaa 4 to'atu. Ilillee jaatamii waan kun. Hayyee. Asmaa galatoon. Isaa kun jirta sa'a meeqan bitan horma wayii tokko.
Humsa di. kuma jaatama. Horiin kun 60 tokko. Hisaab kun 60 ida'u kun 60. Lamaan baay'isa kan. Silkiidhamtu akkasi baay'isa. Silkiin ta'een fuutu. Fuute. Ashakkaa ilmaan jeenarra. Ida'u. Ayyee. Uwwisaa ummaa ishii 70. Akka namni qullaa jiru nama godina haa uffatanii qabdi. Kuma 60 maalti godhe? 70 maa irraa rifta kuma yoo ta'u. Abbaa ishii 70. Maatii guutuu yoo nama 10 qabaatte 30. Wanamu 10 godhadhu maatii adda eessuma akkoo hunda adeera. Kuma 300. Okay. Kuma 300 ammaaf ishiin asumaan dhaabde egaa wanti ani barreesse hangasuma. Caammaa irraa fadha kuma 10 ta'anii. Caammaa kun 10. Kawarraa sanirraa bitatu. Kawarraa irraa bitatu. Inni irraanfannee qabee jira. Walirra meeqa? Rakkoon qabu. Caammaa rakkoon waa xiqqishu walitti hirmaani ideemee koyi mana tokkee mana 10 mana 100 mana 1000 Please. mana 10 mana 100 emmimo Miliyoona. Emmi guute? Ol qabame? Kuma 100. Miliyoona tokko. Miliyoona tokko kuma 100 kuma 6. Ishee tamma na fuudhuudhaaf kana qabdaa. Kana qabda. Maaleeni isin wajiidhaaf goone jette maallaqa xiqqaadha. Miliyoona takkaa fi kuma 190 qofa. Miliyoonaa fi kuma 190 qofa. Rakishan jee barangisumaan dura barreessu ta'uu barre. Bakka homa kurnan kobeessanii ittiin guutaa. Dhibba lama guute. Miliyoona takka tuqaa lama. Takka tuqaa lama qofa. Ani si harkannaan ani yoo feetan gaara kana cabsu naaf bitattu. Bilbila amaan naa ergi. Amaan kun qabi. Akkiidha abbuma kiyya akkana itti yaamin malattu amaan ka biraatti akkiidha. Kanan jedhu ani walii gallee birrii kana qabdaa birrii amma miliyoona tokko tuqaa lama qabdaa. Rakkoon qabu dalaga jabaadeetumaan kibaaba duraan 60 fida fara 200 olsiisee baatti takka dalaynaan cufe. Sanuu koo ani manaa fi makiinas na barbaachisa kan dhiyeessu malee. Eessa? Ani Oromiyaadha kaa. Oromiyaa keessa magaalaa tan bakka tan. Talaalee. Warri dhibba shanillee kan nama gargaartu. Wanta naan jirru. Eessa deeyna baay'in. Warra tuulamaa. Tuulamaati. Tuulama kaa. Tuulamni tuni wanni ilaalcha boroodaa jinaadhaami. Haraftu dhiisi mucoo hirriibaan kuutin yaa khalaas. Haraftu. Amma anan jedhu ati kana qabdaa reeffummaa fi ana wajjin jiraachuudhaaf kana hunda qabdaa. Deem bakka adii ishee amanii hin fuudha. Deemu? Yamanii hin fuudha deemtuu deeyna. Bara kanan jee gargaarsa si gurraa khalaas yookaan itti deebinaati ishiin adeemtu qofaatti. Maallaqa kana gisee walitti qabne sitti haa dhufu giftii biyya kam jettu.
gargaarree fuusifnee jedhanii itti bilbilaniif deemta. No, ittiin bilbilanii gargaar maal jechuudha? Hin fadhan. Nu itti laphee jedhanii amma itti bilbilanii. Magaalaan tokko ittiin bilbilli ishii bilbila achirraa maal godha siif gargaarsa guurra. Kaasi gargaarree gaafachi fuusnee jedhaniiti bilbilaan gisee tararanii an dubbadde waan biraa jirani. Eenyu waan biraa jira? Hin fadhan. Gargaaran malee wayii hojii fuudhanii. Geemiin taphattu isin ga'uu amma isin lamaan. Nuti lamaan geem taphanneef gargaarsa guurra fi. Biiftuu deem bakka adiin fadhaa. Deem fadhaa deem. Tole biffii jaalannaa yaa bareedu teenya. Jawaabdu. Baay'ee haadha koo galatee mandee baay'eetti jaalladha. Tolaayyee. Ummi yenee naati please commentii koo dubbisi. Okay, nun dubbisa. Namticha sagate.